جزاك الله خير. بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجرنا الله تعالى من النار وإياكم آمين. وعنه أي. يوغن شيخ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله ilma abbas irraa odeeffame rabbi sarraa isaan lachuu abbaa fi sarraa rabbi haa jaalatu. قال نجي عبد الله ilma abbas سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ergamaa rabbiinin dhageeje yaktubu isaa khutbaa godhuun dhageeje bo isaa gorsuun dhagee yaquulu khutbaa san keeysatti duuba ni ja'a khutbaa qara'ee yookaa gorsa gorseeti ja'a gorsa san keeysatti laa yaqluwanna rajulun gurbaan tokkolleen kophaan bahinii jaa jechuudha duba gartee gurbaan tokkolleen kophaa hin bahin bimra'atin dubartii takkaan kophaan bahinii je illaa wamacahaa dhuu mahramin illaa wamacahaa yooni fi isii wajjin jiraate malee dhuu mahramin jechaan saaxibni rahimaa jechaadha rahimni yoo wajjin jiraate malee jechaadha aanaan isii yoo wajji jiraate malee jechuun aanaan isii eenyu haya aanaan tuni aantummaa dhalootaan argamtuu fi ta sababaan argamtu jennaan ta sababaan argamtu yookaan ta dhalootaan argamtu ta dhalootaan argamtu misla abiihaa wa akhiihaa abbaa isii dhalefaa ammallee obboleessa wajji dhalatte faadha kuni dhalootaan argama jechuudha haya takka ammoo ta sababaan argamtu jedha ta sababaan argamtu luugaatii faa gartee luugaatii faa yookaan immoo soddummaa fa'aa jechuudha. Haaya soddaan gartee haati intala atiif jalaa qabdu haadhateeti jechuudha. Haadhateeti rahimummaa qabdanii isii wajjin karaa feete deemuu gaggeessuu ni dandeessaa jechuudha. Sun soddummaan argamti. Taluugaatiin argamtus namni tokko dubartii tokko irraa eeguu fi hodhee haadha taatiif jechuudha gartee haadha taatiif jechuudha. Hayyee akkasumatti mallee wazzooju jaarsinis ka hukmul mahramii keessa qabaaba jaarsinis jechuudha. Haya namni guyyoo wajji jiraate malee ilmisii obboleessisii abbaan isii abbaan manasii akkasumatti yookaan gartee soddaan isii gurbaan intalasii qabu yoo namoonni kanaa kun rahimni guyyoo wajji jiraate malee namni tokko dubartii takkaan kophaa hin bahinii jee nabi nagaya biraa irratti haa jiraatu. Hayyee walaa tusaafir ilmar'atu dubartiin illeen gartee hin imaltaawin jee illaa macdii mahramin nama aanaa siitii wajjiin malee nama biraatii wajjin hin imaltaawini waan imaltuun irra dubbatamu tokko jechuu imaltuu dhaquu karaa fagoo deemu hin ayyamamuuf jechaadha gartee sharcanii faqaama rajulun gurbaan tokko lafaa ka'eeti duuba faqaala ni jee yaa rasuulallah yaa ergamaa rabbii inna imra'atii jaartiin tiyya kharajat ni baatee jega hajjatan hajjii gartee niyyattee hajjii godhuudhaafi baatee jega baran hajjii godhuu deemti wa inni iktutibtu ani ammoo gartee nin katabame jee fi ghazwati kadaa wa kadaa waraana lola akkasii fi akkasii duuluu deemu wajjiniin katabame jeen waraana biyya akkasii duuluu deemu wajjiin ni maqaan kiyyachi keessa jira so waraana san bahu wajjin bahuun dirqama akkamiin godhaa jeenka faqaala ergamaan rabbiini jeen duuba intalik aboo ati deemiitii fahujja maca imra'atika jaartii teetii wajjin hajjii godhii jeenka leennahu hajjiin waajiba isirra jiru jechuudha waajiba isirra jiru waan ta'eef lolli kun ammoo farda ciini namni biraa dhaqee lole ni ta'a kun namarraa fufute farda kifaaya jechuudha hajjiin farda ciinii waan taateef wajji deemuu qaba jechaadha abbaan manaa amma kun maal si garsiisa abbaan manaa gaafa hajjiin isii irratti wajjabdee dirqama wajji deemuu dirqama qabaa jecha wajji deemuu dirqama qabaa jechuudha haa isii geessuu yoo inni hin geessine immoo namni biraa ilmi faan obboleessi faan namni biraa haa geessuu jiraate
hayyamuu fi qaba jechuudha. Hajjii dhorkuu hin danda'u jechuudha. Maaliif waajiba rabbiiti waan ta'eef isin qabeenya mataa isii hajjii irraa gootu qabannaan taa'ii hajjii qaalii xiyyaan malee deemuun taatu jee dhorkuu hin danda'u leennahu waajibaa jechuudha gartee. Laa xaa'ata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliqi jedhani. متفق عليه حديث بخاري مسلم توديز واللفظ لمسلم لفظ انت مسلم بخار معناني وجهك با جچارا والله هايا دوبغا خرا ديمو خنرتي واحد دو هاساوني غرتي على العلمين دوبرتين تكا خبايسي خرا ديمو خنرتي نما وجين جچو غرتي نما توجين هايا yoo haateen ba fakkeenyaaf mahrama kana dhabde hoon intalti takka nama gartee abbaa manaatis hin qabaanne obboleessa anaantii nama isii gartee hajjii kana geessoo hin qabaanne hoo jechuudha. Haaya kophaa isii haatee deemuu ni dandeessi. Lakkii kophaa isii deemuun dhorkaadha haraami jecha. Kophaa isii deemuun dhorkaadha. Nama hajjii isii wajji deemtu arkatuun isii irratti gartee dirqama jechuudha. Waajibummaan nama wajji deemtu sun yoo argatte malee yookaan achuma teessi. Achuma teessi jechuudha hanga arkattu. Horii qabaatte dandeettii qabaatte sinqii qabaatte garuu nama isii wajji deemtu karaa nama isii geessoo waan hin qabneef hanga nama harkattu waajibummaan san irraa hoftuudha jechuudha. Haaya intalti takka lakkiin irra waajiba hajjiin keetiin namoota hojii yaa'u wajjin dhaqaa yookaan akkanumatti fi yaa'u kee ajjaa'ee jettee hoo hajjiin sii sun ni baddee jechuudha ammaa asirratti ni baddee moo kami jechuudha. Haaya jecha lama ulamaan itti wal dhabanii qawlaan as-sahih wal awwal minhumaa maal jedhan هل المحرم شرط للوجوب أو شرط للأداء؟ إيه نما إسي جيسوك أباتون أنا إسي دا واجب ما خنا في أولا قادمو حجي الراخفو صني في أولا قادا وان جانتا كلا رجي چولمان لال أولا قانا حجي واجب نمر تاتون قبين قباتو خرا ديمو دندو أكرامي تيري زكي قباتو رامي تيري إيه هايا dubartiin takka garuu qabeenya ni qabdi akkatti deemtee dhaquu wajjin ni dandeesse garuu nama isii geessu hin qabdu. Ulaagaan isii istiil irruudha moo jaanii ilaalan jechuudha lamaan. Ulaagaan isii waajiba hajjiin irra ta'uudha. Nama hanga nama argattu ulaagaan isii gartee hin guutamne jechuudha. Yoo kaatee geesse hoo isiin kaatee kuma biraatti hajjiin eegalarra geesse lakkiin hin deemaa jettee yoo geesse hajjiin isii san kanan guuttanne ulaagaa kanan guuttanne hajjiin irraan buutu jennaan moo kam jennaanidha amma. Ulaagaa namas geessu mahraman guuttanne rahima keetii ala dhuftee hajjiin sirraan buutu ni jennaani hajjii sanatti ulamaan wal dhabanii irra jechaan jabaa irra jabaan jecha ulamaadha lakki hajjiin waajibummaan irraa buutii jechuudha. Waajibummaan irraa buutii jechuudha. Haaya namni tokko yoo ni figartee waan takka maasiyaa takka dalage walaakinna hasiil maasiyatuun kaarijan ala ishee yoo ni bitaate jechuudha. Waan dalage san keessaa amma wanni isin dalayde tun hajjii keessaa miti maasiyaan tun. Digalee kaatee karaa deemu santu dhorkaa ta'e malee kophaa isii hajjii keessa hajjii akkuma gaariitti dalayti ulaagaa hajjiidhaa eedee jechuudha. Saniifuu ibaadaa akkanaa tana wanni balleessu jechuudha. Keessa tahuu qabdii jennarraa keessa tahuu qabdii jenna wanni isii balleessuun. Wantoota hajjii balleessu hajjii keessa yoo dalayte hajjiin ni baddi. Waan ammoo karaa ittiin geewumsaa saniif yoo gartee maasiyaa dalayte hajjiin san hin tuqamtu jechuudha. Haaya isiin gartee sayyumaa hajjiinsiiti jechuudha. Haaya warri biraa lakkii immoo kan waan hin taane dalaytee akkasitti hin ta'u hajjiis nama jira jechuudha. Ammoo jecha kanaa turre jabaadha. Irraanii buutii jechuudha. Haaya wanni biraa wanni hadiisa irraa fudhannu dubartii takkaa fi dhiirti takka wajjin kophaa bahuu hin dandeenye jechuudha. Akkasuma telefoonallee gartee yeroo dheertuu fudhatanii walitti haasa'uun illee qalbuma jaamaa. On akkasitti dhorkamuu qabaa jechuudha. Haaya yushtaratu fil mahrami al-islaamu jechuumas namni gartee rahimaa isiidhaa kan jennuun kun nama muslimaa ta'uu qabaa. Namni kaafira yoo ta'e kun mahrama isiitiin jaamu rahima isiitiin jennuun jechuudha kaafiraan. Rahima hin jennuun jechuudha. Haaya akkasumatti mallee gartee kamaa yashtaritu takliifu bilbuluuqi wal aqli jechuudha. Akkuma gartee waajibni nu dirqamni namarra jiraachuun baaluqa ta'uu fi aqlii qabaachuudhaan malee hin taane rahimummaadhaas kaafirri namaan ta'uu jechuudha gartee.
آه حجين تجرون مرت وجبته وقاسما كيسان جيتشولا رجي خنا راني برا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبينا كجين قربا خنا نتلك جارتين تبران أول شيء هاتي سوتي أما تروح تدري تاني جنني ديم وجينا جيسي نجي كاتي وما جين جيتشولا إن الله كتب عليكم الحج فحجوا وديس مسلم كجوزا كبتني را عمومات يرون مرة وجبتي قول وقبتا وانجباني قبتا آه akkasuma gaa jaarsilleen intaloo hajjiin irra wajjabdee dhorkuu hin qabu wajjin deemuu yoo danda'e yookaan immoo karaa isin itti dandeessetti isii fayyamuu qabaa jechuullee gartee dubbatan jechaadha ulamaan. Duba ammallee gartee karaan itti deeman kunoo yeroo ammaa kana fa'a dubartiin hedduu waliin deemuu dubartiin namoota deemuu wajjin deemuu kana irratti waan jiru jira jechuudha. Haaya kana keessatti ulamaan yaada adda addaa qabanii. Yoonii fi gartee karaan nagahate wanni shari'aan silaafuu jettu dubartiin tuni gartee laaftuudha. Wanni isii rakkisu karatti isii qabatu mala waan jedhu laaltee jette yoo karaan sun nagahee haa ta'u ta'e yookaan immoo gartee asii rahimni xayyaara irra kaayee namni rahimni biraa kan ciiqee balu ta'e haalli isiin deemtu kun kan seef ta'u ta'e lakkii muraanni shari'aadha kana ni tahaa jan gariin. Gariin lakkii rahima qabaachuu qabdii nama isii wajjin deemu qabaattu malee jan jechuudha. Haaya amma gaa jecha santu irra jabaadha jechaa itti himna jechaadha. Li'annahu haalli gaafas jiruu fi qaammaa jijjiiramaa jira jechuudha. Gaafa barahaa keessa namni geejjiba fardaa fi maal koree deemu san dubartiin kophaa isiin deemuun hedduu very dangerous jechuudha. Amma garuu xayyaaraan asirraa kaatee gaa biyyuma feetillee yoo dhayite bakka itti gabbuutu sanin namni sii qeeballaan ammallee gartee bakka irraa kaattuun irraa namni sii gaggeessinaan karaan kunii maal jennaan nagayaa jennaan gaa. Haaya. صنيف قال الشيخ الإسلام إنك تحج كل امرأة آمنة dubartiin gartee amantiidhaan karaa kana nagayaan nin geette takka hundinuu hajjii godhuu ni dandeessi jedha. Maca adamil mahrami rahimni dhabamuudha wajjin. Lizawaali ilcillati waanni isii dhorku waan hin jirreef laaqa. وقال هذا متجه في كل سفر طاعة يجو. خرم هند غيث تويوني في بكيس هند ديم تسون خرا طاعة تسعة وان برا برنو تابس يخدم تو تاتي حالي خامن سيس خنجية توتانان ديمون مدنديسي وانجوسن أسرع برا ديمنا يجو. أما الجمهور فذهبوا إلى تحريم ذلك على الشابة. سفرة إملتو مولي غلاتنا تحجين تين إملتو ولي غلاتنا خاطئ انت تكخبا سي ديمون خران دياتو فغاتو yookaan immoo gartee nageellee qabaatu ni dhoorkanii jechuudha laa. Eenyu irratti intala xiqqoo dubartii xixiqqoo gartee haaya ammoo gartee haawwan manguddoo gurguddoo keessatti humaan qabu waan jiru haala laaffisan jechuudha. Leenna Allah subhaanahu wa ta'ala rabbiin guddaan hoggaa dubbatee ifiifuu أكن جيخا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح يجو ربي وان دبته يجو برته هايا واتك اللي دليل إسانة رهنجرو من قدوون على حجاب إساني خايف وداب جيجا فأمو استعفاف قدري وغرته واني بقدرني الرقاري لاجي ربي سبحانه وتعالى إنسان سترتن الرقاري لاجي سنف صلالانيتي دبرتي تدكون malee gurguddoon yoo deemtellee homaan qabu jaan jechuu gartee imaltuma walii galaa dhiibboota waan وعن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس رضي فمن ربي سر جالته أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ربي سمع رجلا نما تقول جيغا يقول خجو لبيك أواد خجو عن شبرمته شبرما nama jaanirraa owwaadhee hajuu dhagee juga namni gartee nama irraa hedhatu nama irraa hajii irraa godhu nama masan maqaa dhahee dubbata waan ta'eef akkana jeebite labbeekaan fulaan abalurraa labbeeka jee hidhata jechuudha. Haa efiisaatiif labbeeka Allahumma labbeeka jee hidhate nama san maqaa dhawa kun namarraa godhu jechuudha. Qaala ergamaan rabbii ni jeen duba man shuburmaatu abaa shubrumaan ati himtu kun eenyu jeen qaala ni jee gurbaan akulli obboleessa kiyya tokko jeen أو قريب لي تكاهو أنا خيتوكو فقال نجدو بيرجمان ربي
حججت عن نفسك إفيتيتي هجي في الراغوتي جين قال لا لك يجينغوني قال نجي دوبا حج عن نفسك يوي في الراخر نقول انت تدي في فهتي في الراغوتي توجين جيجولا ثم حج عن شبرمته يغسل شبرمته نرى حجي قولي جين رواه أبو داود حديث أبو داود توديس وابن ماجه ابن ماجه اللي نوديس وصححه ابن حبان ابن حبان تصحيح قولي والراجح وكاتان الرجال هذا عند أحمد إمام أحمد برته وقفه موقوف ما حديث خنات الرجال هذا هذا رجال حديث كولي قرات حديث سيئة مؤلفين وكجي صححه وابن حبان جيم ريق نونار فيقول لن اسناده صحيح جي وليس في الباب يصح منه بابا خنا خيستي خر صحيح ما هنجرو جي يجرو غرتي بي حقل لن دبته هايا سنيفو غرتيغا akka waliigalaatti hadiisni sahihaa jennaan gaa hadiisni akka waliigalaatitti sahihaa jennaan haa ibnu sheekh nasiruddin al-albani illee sahih godhe irwaa ul qaliil keessatti jechuudha haa jedhuba namni tokko hajjii fi isaatiif irraan godhin yoo kan namarraa hin godhe jiru taate hoo namarraa hin godhee jee wallaalaan illee ta'u haa godhu oguu godhe hajjiin sun tanuma isaati jechuu isarraa buuti liannahu waan niyyaan keessatti qeebalamtuu miti jaantan olamaan niyyaan dirqamaanii garas gortee jechuudha. Dirqamaan ifuma isiitiif dhayitee hajjii ta'e illee namni hajjiif hin godhin irraa nama kaan irraa godhi jechuutu kunoo hajjiin kan namni mire hajjii kana jala deebite jechuudha. Haaya sila abalu jee hidhataa oole illee ta'uma isaa taatii jechuudha. Saarat hajjatu lahu laa liman nama niyyata anhu nama inni irraa niyyata san irraa hin taatu jechuudha. Haaya أيه قال العلماء نكجر الناس يستحب أن يهج عن أبويه وإن كان ميتين أما سنة ولا مغافر هدو نمني غافتنا إيه نما برا رايل يكونوا حجي خبرون دين دموتاته هذا في أباد وير رايل حجي يقولن حجي سنة يقولن بريد هذا سنة ولا ما جان جتلا حديثات في جينما وحديثة زيد بن أرقم تك إذا حج الرجل عن والديه يونم تكو نما هذا في أباد هذا حجي يقولوا تلا تقبل عنه وجين سنرافورم وعنهما إسر قد الرئيس كبلمته إسال الرماني فيس كبلمته جلا واستبشرت أرواحهما في السماء روح إنسانية كمرة تجمد وكتب عند الله برا نما غاري دلقو جامد ربي برد اللي خطب معه رواه الدار قدري ولا نزاع في وصول ثوابه إليه ما يجون ثواب نساتيس حجتنا هذا في أباس نفقه خيستي قالوا للمي والانفال من يجيجو آية وعن بريدة هنا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس رضي الله عنه ربي سنة رجالته نجي خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارقم ربي نقرسي فقال نجي دوبا إن الله تعالى ربي نولاناتي كتب عليكم الحجة حجي سنرت واجب ودي جيغاوه فقال الأقرع بن حابس أقرع بن حابس نمني جانين صحابة راني خيني خيني دابته فقال نجي دوبا أفي كل عام يا رسول الله أما تهند هجي تنقود نرت واجب موسى يا إرقى ربي جي قال إرقى ما ربي نجين دوبا لو قلتها ودون سلا نجي نعم ودون جي خائس لا غرتي أما تهند قوتن برجون سلا نجي لا وجبت اسم مرة وجبتي جين ولكن أمها إنه الحج حجين حجي واجبا ججارة مرة يرمتك عمري ما خيزت يرمتك أجيتكما واجبة فما زاد والنسني أولي زيادان نمني دنديتي غوري فهو تطوع سنسن ما دان يجلا حج سنة خجنة تنكاو وان تكاولي تيجو تكتي نمشي ربين دنديتي تكورنان والنسني أولي سنة دا يجو رواه الخمسة جرشان تو ديس غير الترمذي مالي وأصله في مسلم أصل الحديث غنا مسلم كيس التجرة من حديث أبي هريرة راو ديس يجرا درجان حديث غنا حديث صحيح أصل الحديث صحيح بلفظ مقارب لهذا اللفظ يجو قرته حديث نقرته صحيح سنف وجين
umrii namaa keessatti waajibummaadhaan haruma takka jechaadha. Namni takka ittii dandeessee rabbiin gartee bareedduu goosise fabihaa wa ni'ma jechuudha taan sunnaadha jechuudha. Ayya. ما يؤخذ من الحديث الراوي نتبرك تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالمواعيد والتعليم والتفقه في الدين كيستي أكاتا إسان اتبارة برنوت الدين أنا خيست خير كما ربي هدو إسان كنا أكت هردو بوتر له إيجا مثلا كنا مبنا جراته فالما جرا ما هجينا ما توتي مثلا ما أتذكر كر مرة كلير قرية مي أفجع آه فرض الحج على المسلمين إلا من قسم الدليل بعدم الاستطاعة يجلا نما مسلمة هندر توجه واجبة نما غاغرتي ربي ندندين جي مري خاخن ندندين خاخ ندندين جچو نما استطاعة كبندر واجبة جچو آية عمري نما خيست حكومت كتان سنة انغا بيرا غرو دندي آية چورا غرتي نمني اما تو ربي دندي سيت دي بيله فبها ونعمت ما انغا بتو يا چورا ورنا أيه إن شاء الله تعالى باب المواقيت باب نتانو بابا ميقاتوwan hajii bakka irraa hidhataniiti jechuudha. Namoonni hajii deemuun jiha afraniinuu kallattii baha mashriqii magribii kaabaa kibbaatirraa akkamitti hidhatan eessarraa hidhatan warri gamamii dhufoo eessaa warri gamamii dhufoo eessaa kajuu miiqaata garaana baaba dhufu keessatti inshallah ta'ala waa'ee waajibummaa hajjiitii fi kana irraa basirratti dhaabna gaafii yoo jiraattee fudhannee akkasitti gara xumuraatti deemna inshallah ta'ala yoo irra deddeebi'anii